Alif mootummaan dirqama isaan bahu. Mootummaan amma agammaatti tun dhagahin hafeeti moo saba isaatiif dibaabee kennuu qabu maaliif hin kennine? Duriyyeen gandaa daandii irratti kuttee uummanni kun nama bishaan dhabuuti ga'ee jira. Waan biraa haafuuti. Kun immoo dirqama mootummaa keenyaati. Kanaafuu mootummaan jira jedhee maaliif saba kanaan baane? Mirgi dhala namaa biyya kana keessatti haa kabajamu. Oromoonni walloo qe'ee isaan irratti gubatan namni isaan gubees nama nuti nama ija tokkoon laal namni namummaa isaan haa kabajamu mootummaan dibaabee uummata kanaa haa ta'uu jenna. Dabarsee immoo nuti uummanni Oromoo nuti artistoonni Oromoo sagalee uummata Oromooti. Uummata Oromoof guyyaa qofa otoo hin taane halkan gurraachallee hin qaqqabne hamma hangochaa jiru homaa labsaan jiru. Uummata kanarraa duutiif ajjechaan haa dhaabbatu. Mirgi saba kana haa kabajamuu jechaa jira. Uummata kanaaf nuti sagaleedha moo sagalee miti? Waliin nu haa jiraachisu boriftaan illee sagalee taanetti fufnaa galata. Kan biraa immoo nuti akka artistiitti dirqamni nuti guddaan qabnu maalidha? Nuti baalaansiidha. Yeroo kamiyyuu uummataa fi namummaa fi bakka bu'uu qabna. Waraanni Itoophiyaa dhiisee addunyaa guutuutti dhaabbachuu qaba. Wanti namni wal waraanee wanti dhufullee hin jiru, faayidaan dhufullee hin jiru, nageenyi waraanaa dhufullee hin jiru. Lubbuu Rabbiin hin ta'a hin madaala jedhee uume. Lubbuu Rabbiin hin madaala jedhee uume ilmoo namaatiin yoo bahu kun amala bineensummaati. Qaama kamiyyuu haa ta'u namni wal ajjeesuun baay'ee salphina. Jarra kana keessa sanuu uummata biyya tokko. Kanaaf duuti uummata qulqulluu